Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjinan immoo tabsaa'ee dheeressaati. Haasaa mi'eeffachuudhaaf ta'een beekamu yookaan seenaa dhugaa dubbachuuf kana boodumaaf dhiifannee daayinaasorinii fi Yezer Polotikaan addunyaarraa badee waan jiruuf Itoophiyaa keessaas baduu qaba. Seeraanuu ittifamuu qaba. Dhaadannoon jedhu kun erga dhaga'amuu jalqabee bubbuleera. Sadarkaadhuma gurraa fi nama nuffisuutti iyyuu guyyaa guyyaatti samii qammiqadha deddeebi'ame jedhama. Kaleessa dheengadda kana immoo agarru warri dhaadannoo kana dhageessaa ture tarkaanfii tokko fudhachuudhaan fakkeenyaaf of diiganii walimmoo waamanii wal ijaaruu irratti bobba'anii jiru. Ofii haala akka biyya Itoophiyaa kana keessatti biyya garaagarummaa sabaaf sablammootaa aadaa afaanii seenaa kan fakkaatan keessatti osoo sabab Yezer Polotikaadhaan kanaaf sababa kan ta'an rakkooleen seenaa qoratamanitu fala hin argatin labsiidhumaan Yezer Polotikaa kana balleessina jechuun fala ta'a laata. Haa ta'u fi yommuu warri dhaadannoo kana dhaadessu of diigee deebisee wal waame wal ijaaruu kana warri mooraa qabsoolee sabaaf sablammootaa keessa jiranoo maalitti jiru kan jedhuu fi qabxiilee kana wajjin kan wal qaqqabatan tokko akka kaafnee mari'achuudhaaf keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kun isiniif Seeraan miti sagantaa kanaafis Obbo Kumsaa Buraayyuuti hayyuu Polotikaati. Barreessaadhas muuxannoo gaazexeessummaas qaba. Amma Perth Awustiraaliyaadhaatiyyuu maree kanaan dhiyaate ani immoo tabsaa'ee dheeressaa Torontoo Kanaadaadha. Akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Obbo Kumsaa qabxii keenya guddaa kana boodaaf dhiifannee waan askutii tokkoon waan gabaabduu jennee akka dabarruun barbaada. Haaluma nama ajaa'ibuuf nama kofalchisuun iyyuu namtichi Geetaachoo Asaffaa jedhamu uummanni sababa isaa waggaa tokkoof iyyaa bahee torban kana bakka hin jirretti in absentia himannaan irratti dhiyaate himannaan isaas dubbifamee erga himannaan dhiyaatee dubbifame booda manni murtee akka qabamu ajaja akka kenne jechaas waaraantii akka itti butee dubbatamaa jira. Maali nama biyya keessa jiru lammii biyya tokko bakka jirutu beekamu bakka hin jirretti jechuun tokko kana lamaffaa immoo iyyuu kamtu dursa ture egaa nu lamaanullee ogeeyyii seeraa ta'uu baannus egaa akka nam tokkotti waanuma ishee personal consumption jedhamtu kana hubannoo qabnurraa kaane yoo ilaalle kamtu dursuu qaba ture nam tokko shakkamu tokko qabamee qoratamee kaayeetti himannaa irratti dhiyaatamu erga himannaan isaa mana murteetti dubbifame boodayyuu bakka hin jirretti hidhamee waaraantii irratti cita. Maal akkamitti ilaata? Maali sababumti namicha kana seeratti dhiyeessuu fi hamma kanayyuu rakkoo fidee otuu uummanni akkas iyyaa jiru? Galatoomi Tasfaayee. Waanuma nama kofalchiisaati wanti biyya keenya irraati yeroo tokko ati dhageessu. Geetaachoo Asaffaa yakkamaa ta'uusaa uummata Itoophiyaa guutuutu beeka. Lubbuu nama hedduu qisaasee, maatii nama hedduu diigee, qaama nama hedduu hir'isee. Geetaachoon dhugaadhumatu seerri biyya keenya jira ta'eeti waggaa kana guutuu iyyuu achi taa'u ittiin turre. Seeraan dhiyaatee gaafuma jijjiirama finne jedhan sana jalqabanii gaafa nutuu balleessee, nutuu shororkeessee, nutuu sin ajjeesee gaafa jedhan sana jalqabanii meeshaa ittiin nama ajjeesan sana seeratti dhiyeessuu isaanitti ture. Meeshaan guddaan namni meeshaa sana tolche ofiis meeshaa ta'ee saba biyyichaa shororkaa jala naqee
qeedigee haadha boosisee ijoollee abbaa malee hambisee kaan immoo biyyaa yaasee tokko Getaachoo Asaffaati. Getaachoon fuula sirna waggaa 27 fi yaadee gitti biyya sana bute. Maal jechuu kooti kuni agartee the face of EPRDF. Getaachoo jechuun fuula sanaati. Fuula sirna cunqursaa sanaati. Tiimiin ammaa aangoo harkaa qaba jedhu kuni gaafa inni achi ba'e kan addunyaan itti iyye kan uummanni guutummaadhumatti uummata Oromoo qofaa miti uummanni Oromoo addatti adamfamee addatti yaadee jalatti EPRDF jalatti addatti miidhamee addatti immoo kolaafame. Balaa guddaatu uummata Oromoo qaqqabe. Uummata Oromoo qofaa utuu hin ta'in orrummaan isaan anaannataniif illee uummannoonni kan biraan Getaachoon akka inni seeratti dhiyaatee seera biyya lafaatiin seera biyyattiitiin akka dhimmisaa ilaalamu iyyannoo godhaa ture jechuudha. Warri amma aangoo harkaa qaban sana gochuu mannaa deebisaniitu warroota sabaa fi qabsaan warroota bara cunqursaa keessaatii saba baasuuf qabsaan kan akka Gammachuu Ayyaanaa fa'a. Namoota baay'ee ilmaan Oromoo deebisanii hidhaatti naqan. Kan hidhaa galuu itti ture, kan seeraan hidhaa gara mana hidhaa dhufe gara mana seeraa dhufuun itti jiru, inni siraatii sabaaf qabsaa'e, inni siraaf sabaaf jireenya isaa kenne mana hidhaatti gashan jechuudha. Kuni paradoks jedhama afaan Faranjiitiin maal jechuudha. Waani ol danqaa jechaadha. Waanni isaan jedhanii waanni hojiidhaa isaan agarsiisa waan ol danqaa ta'uu isaa agarra jechuudha. Kuni jara muraadhuma ta'e biyya tokko keessatti anaafis aaraan akkuma siif aaraa ta'e dhugaa lamaan keenya iyyuu seeraan baranne garuu seera dhimma kanatti hidhachuu danda'u kan nuti nuyi muuxannoo irraa hojii irraa argina jiraachaa. Mootummaan tokko yookaan immoo abbaan alangaa tokko nama himatu namni inni in abstentia himachuu danda'u nama humna isaa jala hin jirre nama inni seeratti dhiyeessuu hin dandeenye waan ta'eef ennaadhuma himatu mataasaa iyyuu qorateeti kan inni himachuu qabu. Getaachoodhaaf qormaanni hin barbaachisu. Getaachoodhaaf qaamaan lafa jiru namoonni warra qaamaa hir'ate jira. Warra saala isaaniitti aayilaandii hidhametu jira. Warra torcherii adda addaa keessa darbee jira jechuudha. Getaachoodhaaf qorannoo hedduu iyyuu isaan hin barbaachisu. Getaachoon immoo Amerikaan hin jiru yookaan immoo Sumaalee hin jiru yookaan Yemeniin hin jiru yookaan Eertiraan hin jiru. Getaachoon biyyan waamma Itoophiyaa jennee waamu kana keessa jira jechuudha. Yoo biyyi sun dhuguma federaalizimiidhaan bulate, yoo biyyi sun dhuguma yoo Tigraay dhuguma Itoophiyaa jalatti kan buraa bultu ta'e, waanni utuu Getaachoon Maqalee taa'uu abstenshaadhaan akka nama hin jirreetti isaan himatanii fi isaanumayyuu sirnuma biyya sanaayyuu kan kolfaa godhechaa. Kun sodaa sirnicha kabachiisuudhaan murannoo dhabuu agarsiisa jechuudha. Getaachoon yoo inni abstenshaadhaan hidhame Barakat Simoon maaliif abstenshaa jechuun namichi achi hin jirre jechuudha. Gaafa inni himatamu namni kun achi hin jiru yookaan immoo seeraan dhiyaachuu hin danda'u jechuudha. Yoo inni kanaan hidhame isaan kaan immoo maaliif qaamaan qabamanii hidhaman? Fakkeenyaaf Barakat Simoon ministeera isaanii ture. Yaadee keessa nama jabaa ture. Isa qabanii fidanii fi isa wajjin jiru sana qabanii fidanii hidhaa kaanii hidhaa keessatti himanni kun itti dhiyaate. Getaachoo waan Tigraay irraa dhalateef immoo waan Tigraay Itoophiyaa jala hin bulu jetteef immoo waanni seera addaa Getaachootti qofaatti qabaataniif maali? Kun maal nu agarsiisa jechaadha? Biyya keenya keessa namoota addaa seerota addaati jira jechaadha. Warroota akka Getaachoo fi seerota addaati jira jechaadha. Ammuma kanallee fakkeenyaaf ammuma sagaleessa sadeen gaddaa sagaleessaa kanallee ajajni itti ba'eera jedhe malee ajaja kana attamitti akka hojiirra oolchanii Getaachoodhaan qabanii seeratti dhiyeessan kan himan hin qaban.
Kana lammaffaa immoo mootummaan naannoo Tigraay irra deebi'ee yeroo adda addaatti Geetaachoodhaan dabarsinee hin kenninu jedhee himeera. Amma gaati federaalizimii Geetaachoon federaalizimii kanaafiyyuu qormaata tokko jechuudha. Mootummaan naannolee biyyaa fi mootummaa jiddugaleessaa hin abboomamu hin abboomaman kan jedhu. Yoo isaan hin abboomaman ta'e immoo mootummaan jiddugaleessaa humna dhaqee ittiin seera hojiirra oolchu qabamu hin qabu inni jedhu. Inni kunuu qormaata guddaa jechuudha. Karaa gama kootii nama biyya keessa jiru, nama sirna by the law of the land. Constitutioniin suni bare biyya Oromoo duwwaa mini kan inni hojjetu. Amma kan argaa jirru kan hidhamaa oolu, kan rakkataa oolu, hidhaatti kan isaan humna isaanii kan isaan agarsiisaa oolanii naannoo Oromiyaa qofaatti. Constitutioniin sun garuu biyya guutummaadhaaf hojjechuu itti jira. Kanaaf warri seera cabsanii fedhu biyya Maraatii haa cabsu, naannoo Maraatii haa cabsu, fedhu Tigraay haa cabsu, fedhu immoo Kibbaa cabsu, ol qixxee seerri biyyaa seerri lafaa sun the law of the land ol qixxee nama hundumaa irratti hojjechuu qaba jechuudha. Kanaafuu kun ani qormaata mootummaa muummee prime minister jechuukooti mootummaa prime minister Abiyyi kun qormaata guddaa jedhee yaada. Qormaata kana yoo hin darban ta'e federalizimiin isaan haasa'an kuni ka afaanii duwwaa kan ta'u ammoo naannoon hundumtuu biyya ollaa sirna fakkaatuun kan bulan ta'uu jechuudha. Amma kan mul'ataa jiru kana biyya keenya keessatti wanti mul'ataa jiru guddaan hundumtuu waan ofiisaa akka biyya adda addaatti bulu malee sirna tokko jala agarsiisa constitutionii tokko jala heera tokko jala waan bulaa jiru fakkaatu. Keessaayyuu naannoon Tigraay waanuma mootummaa addaa mootummaa isaa Democratic Republic of kan garaa keetii jedhi Tigraayin waan qofaanuma isaatti utuu itti gaafatama tokko malee nama tokko irraa kan dirqama hin fudhanne of fakkeessee mul'isaa jira jechuudha. Waanni Dr. Debretsion guyyaa lamaan sadan darban keessa dubbates kanuma agarsiisa jechaadha. Saba Tigraay qophaa'e jechuun sirnicha jalatti bulaa hin jirru waan jedhu akeekachaa isaan indication. Kanaafuu waanni Geetaachoo Asaffaadhaa biyya sanaa make or break godha jechaadha. Maal jechuu kun sirni olitti namni itti gaafatamu oliin qabna moo hin qabnu isa jedhu. Yoo oliin hin qabnu ta'e attamitti hojiin jiraanna isa jedhu sabni Itoophiyaa deebisee ilaaluu qabaachuu wanjalanyoonni yookaan immoo yakkamtoonni yoo barbaadan bakka tokkotti nama ajjeesanii dhaqanii kan naannoo isaanii keessa dhokatan yoo ta'e biyyi federaalizimii miti jechuudha. Kanaaf amma waan nu argaa jirru hundumti isaanii warroonni yeroo adda addaatti cubbuu adda addaa mirga dhala namaa irratti hojjetan. Saamicha guddaa biyyattii irratti geggeessan. Kan badii dhumii buqqa'insa guddaadhaa fi jeneraalonni himataman hundumti isaanii Maqaleetti galaniitu maal jedhuudha mashagan jedhama maqaan isaa makan Maqalee gabtoo mashiguwaal Maqaleetti galanii ta'an jechuudha. Maqaleen wanjalanyaa kaa'uu dandeessi yoo ta'e yookaan immoo ammas akkasuma takka ture Baardaaris wanjalanyaa kaa'uu danda'a yoo ta'e naannoon hundumtuu wanjalanyaa kaa'uu danda'u jechuudha. Kanaaf kun kan kolfaati sirna sana legal systemii sana qormaata jala buusee jira. Geetaachoo Asaffaa sirnaan atattamaan akka seera biyya sanaatti seeratti dhiyaachuu qaba. Maaliif dhiiga guddaa harka isaarra jira. Nama baay'eetu itti miidhame, qeetu itti manca'e, maatiitu itti diigame, hojii isaatiin kun hundumtuu raawwate waan ta'eef yaadege. Oolumatti yoo kan gaafataman ta'e inni specifically oofisii sana waan liidii godhaa tureef gaafatama addaa qaba jedhee yaada. Inni bakka inni jirretti gaafataman inni jedhu sodaafaa fakkaataa waan seerri biyyichaa hunduma isaanii irratti wal qixxeen hojjenne hundumaa nama saba sana irratti wal qixxeen hojjenne fakkaatee natti mul'ata karaa gama kooti.
ilaalchi abbaabbaadha jedhama silaa obbo Kumsaa innati jette akka jettetti ta'an immoo akka biraataniyyuu ilaala waan itti kakaafte keessaa waa'ee obbo Barkasimoon kan akka isaa qabame jettee dhugumatti yoo ilaalleyyuu seenaanuma ihaadi waggaa 28 keessatti namni yeroo hundayyuu aangoo olaanaa warra qabatanii turan keessaa tokko Barkasimoon namichuma kanarraa oliyyuu raankiin isaa yeroo hundayyuu inni akka isaa qabame kan biraas immoo aangawaanii waraanaa guddaa tokkos qabameera. Dhugumatti kun maaliif rakkoo ta'e isa hedduuti gam tokkoon diddaa karaa gama mootummaa Tigraay keessee gam tokkoon immoo loogiidhuma karaa seeraatiin jiru seerri kun namoota wal caalchisee ilaaluu kan jiru keessee angaruu waan gara biraa tokko natti mul'ata. Mee obbo Kumsaa of gaafannu yakka amma kana heddummatu waliigala biyyatti daangaatti Finfinnee keessatti bu'uura ta'ee bakki guddichi bakki yakkitti lamaan guddichi Finfinnee ta'ee kallattiin biyyatti hin tuqamin hin jiru. Bakki namoonni ajjeefamanitti hin darbatamin hin jiru. Bakka waraabessillee itti nyaatetu jira. Ajjeechaa obbo Daraaraa Kafanii Fudduu, Baalee Roobeetti, Aadde Qamariyaa Shabboo, Finfinnumatti Eebbisaa Addunyaa, Obbo Asaffaa Maaruu, Mattuutti Haji Kamaal Muusaa kan lakkaa'aman hin dhumne. Kana nama tokkotu hojjeta jennee yaamannee fudhachuu hin danda'ama. Isa guutuu biyyaayyuu hadhiifnu Finfinnee keessatti manneetiidhaan dhoksaa hidhaman sana. Geetaachoo qofatti irra deemee to'ata. Har'a qabamanii guyyaa 2-3 booda reeffi isaanii kana fakkeenyaaf obbo Waaqoo Tolaa Fayyaadadha. Finfinnee keessatti walitti dhiyaannaa Fayyaadadha. Akka har'aa qabamanii mana isaaniiti namni kun nama guddaadha. Stanford School barsiisu embasiin Ingilizillee hedduu iyye yeroo kun ta'e guyyaa 3ffaa booda reeffa isaanii Minilikii argine eenyu dhaqee qabe eessatti geessanii maal ta'an kana muuxannoo mataa kiyyaarraa ka'ee yoon hime yeroo urjii maxxansin waggaa 4 guutuu tarii ji'atti si'a tokkollee yeroo hin qabamne hin jiru. Guyyaa tokko guyyaa warri OPDO wajjin hin dhufin hin jiru. Warra Maakalaay wajjin. Tokko nama ifatti beekamu Oromoo biratti Baqqalaa kan jedhamu jira, kan biraa nama Asaffaa jedhamu jira Maakalaay kan jiran. Guyyaa tokko otoo jarri kun bira hin jirre warri Maakalaay dhufanii qabanii hin beekan. Isa dhumaa yommuu nutti duulanis akkuma kana. Erga amma argatan nu qabanii immoo manadhaan kaan warra immoo manatti hafe immoo naannaanii qabu. Mana keenya immoo naannaanii sakatta'u. Guyyaan OPDO biraa dhabame hin jiru. Fakkeenyaaf Finfinnuma bakka yakki guddaa dalagame jenne. OPDO guddicha Warqinaa Gabayyoo Komishinara Poolisii ture. Manneetiidhaa kana hunda hin beeku. Yeroo waggaa 3 darban kana qabsoon yookiin diddaan uummataa finiinee itti fufaa ture sana fa'itti odeeffannoo qabnu keessaa tokko namoonni ragaa liistii namoota ajjeefamanuuf liistii namoota qabamanii hidhamanuu baadhatanii Oromiyaa keessatti kallattii garaagaraatiin bobba'an keessaa warra amma fuulattas ba'anii bakka buutota mootummaa ta'anii jiran kana fa'aa keessa jira. Maqaadhaan barbaachisaan natti fakkaatu ragaan garuu hin jira. Ani immoo kana mulaallu Geetaachoon qabamee mana murteetti dhiyaachuunsaa eenyuun fa'aa harkisuuf adeema laata? Ta'e jettu beekaatuma Geetaachoo golgaa kennanii isa keessa ofii golgaa kennu. Akkasittan furadhee akkasittan laala malee eenyuuf liqimsamu namichi kun waan kana hunda ofiisaatii hojjetaa ture maal bakka 5 jaatti tarsaa Geetaachoon achitti torchii immoo godhamu as torchii irra naanna'e namootumti immoo torchii ta'an kana keessaa Geetaachoo jedhanii immoo kan maqaadhaan nageenyi warra dhageenye illee maqaa namoota gara biraa dha'u irra deddeebi'anii koodii sanatti wal waaman. Waan adama jette kana yeroo adda addaa yoo dhageera orma TPLF irraa yeroo tokko Abbaay Tsaayee maal jedha gaaffii gaafatameetu yakkoota babbadoo hamoo ta'anii Oromiyaa keessatti raawwatamanii fi TPLF ittiin gaafatamu jedha. Isumatu kun nu ajaa'ibeetuun kana jala deemaa jirru dhiyoo kana Geetaachoo Raddaa innis orma TPLF geggeessu keessaa nama tokko. Badii saamicha malaamaltummaa lubbuu namaa naannoo adda addaatti Oromiyaas ta'e Amaara keessatti fi
TPLF itti gaafataman qabu. Orra isaan keessaa dhalatee bahetu saba isaanii ajjeesee kan jedhan jettee jechuudha. Kanaaf dubbiin ati jettees dubbiin akkuma abbaan itti ilaale inni ati jette dhugaadha dubbii kee keessa dhugaan hin jiru jechuu koo miti. Waan ganda keenyatti ta'eef waan naannoo Oromiyaatti ta'eef badii naannoo Oromiyaa ta'eef opiniyoon karaa tokkoyyuu harka dhiqatee keessaa bahuu hin danda'u. Badiin suni yoollee arra seeraan ittiin gaafatamu ta'e seenaadhaan itti gaafatamee yeroodhaaf taa'a malee waa tokko gochuu dandeenya tasfaayi. Namoonni namni irraan du'iin kan ittiin dhiigiin kan nama ittiin dhabiin olii dhiifama gooneerra ammaa booda rakkoon hin jiru kan du'e du'eera kan bade badeera afaan qabanneedhuma kan gara fuulduraa hojjennu kan jedhu jira. Lakki namoonni baay'een immoo boqonnaa nuu cufaa jedhanii ammaatti illee kan bo'aa jiranitu jiru. Mucaan koo du'eera yoo ta'e du'eera jedhi natti himi. Awwaalteetti yoo ta'e awwaalleera jedhaa nutti himaa. Yoommoo akka haati akka mucaan isheetti du'e baruu barbaaddu illee jira. Namoota baay'eedhaaf boqonnaan kun hin cufamu. Namoota haadha baay'eetu ammaatti taa'ee bo'aa jira. Qeeti bo'aa jira. Kanaaf namoonni baay'een ammaa booda kanan kaasiin bakka ammaa opiniyoon biyya bulchaa jiraatii badii ta'eef wanjala godheef yakka godheef itti gaafataman qabu inni jedhu suni inni fudhataman qabu. Haa ta'u iyyuu malee agartee har'a gaati maal godhaa jiru amma waan inni agarru warri opiniyoo maqaa jijjiirratanii ODP ta'anii biyya bulchina jedhaa jiru. Biyya waan bulchinuu fi warra wanjala warra yakka qabu seeratti dhiyeessina yaada jedhu qabochaa. Isa kana keessaati Getaachoon akka nama tokkotti Getaachoon badiin godhe jechuu miti dhugaadha yaadee gurmaa galatti badii godhe daarimuu ati jettu eessa dhiya Wallaggaatti yookaan immoo Baharargeetti Getaachoon qofaasaa dhaqee nama ajjeesu. Sirna caasaa inni hojjetu sanatti nama ajjeese. Isa keessa immoo opiniyootirra caalaa hojjetaa ture naannoo Oromiyaatti. Haa ta'u iyyuu malee mataa badii kanaa waan ta'eef agartee mataa badii kanaa seeratti fiduu danda'uun boori warroota akshinii sana warroota bakka bakkatti dhaqanii immoo gochaa sana raawwatan seeratti fiduudhaaf nama gargaara. Amma utuu Getaachoon inni mataa badii ta'e kuni Maqalee keessa taa'u deemtee dhattee anniyaadha nama qabdee yoo hiite maali sirna darbe keessatti yakka hojjettee yoo hiite dubbichi dhugaan fakkaatu. Abbaa sanayyuu abbaa sana mataa sana yaajaje mataa caasaa sana baase mataa immoo mala sana baase mataa hidhachiise sana utuu argituu tuqaa hin jirtu waan ati gandarra deebitee dhaqxeetu isa dumbulloo na nyaadheen bula jedhee isa hojjetu qofaa dhattee qabdee seeratti dhiyeessite sirni keenya kun yakkamoota seeratti dhiyeessaa jira jettee itti fakkartuu hin jiru. Kanaaf waan malee namni opiniyoonii badii ta'erraa yakkarraa qulqulluudha jechuu koo miti. Abbaan yakkaa inni guddaan kun yoo seeratti dhiyaate karaan warroota yakka guddaa hojjetanii seera biyyaatti dhiyaatu banamuu danda'a kan jedhurraati namichi biyya boosise kuni namichi biyya mancaase kuni seeratti dhiyaachuu qaba jedhee kan namni iyyuuf kanaaf. Haa ta'u gaamee amma ajajnis irratti bahira jedhu akka qabamu waaraantiin irratti citeera jedhama. Gimboota sabaata lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaatu eegama jedhu tariigaa seenaan gimboota sabaatiin tokko badee seenaa gimboota sabaatti kan biraa arguuf deemna ta'a. Arbanyoof gimboota sabaatiin of diigeera waan jedhaman siin jedha. Kana faanas immoo dubbannu arbanyoof gimboota sabaattiin miidiyaan isaat jedhamu kan isaa akka ta'es immoo ifa taasisee seenaa tokko gadi bahee Karena kun illee ajandaa mataa isaa danda'edha. Gara qabxii keessatti nutti dabarru gaa Yezer Polotikaa. Kun waa tokko nu dhugeessa tasfaa waa tokko siimeen naqa. Kun waa tokko nu dhugeessa. Yoo mootummaan naannoo Tigraay waan biraa irratti negosheet godhee ka Getaachoodhaaf jeneraalota ka jeneraalonni Getaachoo qofaa bina akkuma jette jeneraalonni keessattuu Sumaaleedhaaf Oromoo walitti naqanii
kan maqaadhaan beekaman kan amma kana deebanii Maqaleetti galan jiru. Mootummaan naannoo Tigraay isaan kana seeraaf kan dhiyeessu yoo ta'e mootummichi dhugumayyuu federaalizimii jala jiraachuudhaaf of ayyameera jechaadha. Yoommoo yoo humna qabdan kottaa na qabaa kottaati mucaa koonarraa fudhadhaa kan jedhu yoo ta'e federalizimiin gaaffii guddaa jala seenuu isaa agarsiisa. Kun kanatti nu deemsisachaa. Egaa kana jechuun egaa tarii immoo warra Yezer Polotikaa yookaan tokko tokko immoo xiqqeessanii gosa Polotikaa seeraan balleessuu qabna jedhuufis waan ajandaa isaan lafa keewwatan waan yeroo itti gabaabsu ta'a jechaadha biyyattiin gar tokkotti adeemteennaani. Gara sanatti ceenu gaa wanti kun dhaadannoo guyyaa ta'ee sadarkaadhuma gurra namaa nuffisiisutti waliin gattaanii jaajjanii barreessanii dubbatanii afaan isaaniitti bu'aan jiru. Wanni kun haala Itoophiyaa kana keessatti agawuma fiixaan ba'a laata. Jarri kunoo seenaa biyyattiin keessa dabarte kana ilaalaniiru. Kan Buraayyuu miti ittiin jalqabuuf iyyuu wanti irra deebi'amee jedhamu kan biraa tokko Yezer Polotikaan waggoota 28 biyyattii keessatti dagaage. Kun dhugaadhaa Obbo Kumsaa? Maali innumti Yezer Polotikaa isaan jedhan kana kan dhalee maali meemee seenaa waggaa biyya kana 50 biyyattii kana olaalle garamitti nu geessaa maal nu agarsiisa mee seerraa kaanu hagam nu gaadha argumentiin kun. Argumentii maalinni waan isaan amma kaasaa jiran amma jabaatee iyyuu gara zarii sana iyyuu dabalatee amma maqaa siyaasaa iyyuu itti baasaniitu siyaasaa lammii citizens politics kan jedhan dabalatanii horataa jiru jechuudha. Ilaamee Itoophiyaa keessatti warri siyaasa hojjetan kaleessan dhalan namni hundumtuu seenaan hundumtuu kan inni quba qabu sabaaf sablammoonni mirga isaanii kan gaafatan akka gaafatanii akka cichan kan godhe sirna cunqursaa sanyii irratti hundaa'e Itoophiyaan keessa jiraachuu isaati. Yoo sanyiin kana baaramu ta'e agartee sanyii irratti hundaa'anii siyaasa oofuu kana baaramu yoo ta'e isa jalqabaa orra Itoophiyaa sana uume orra Itoophiyaa sana saboota Itoophiyaa cafaqanii Itoophiyaa uumanii Itoophiyaa kanammoo sanyii tokkitti godhan saba adda addaa of danda'ee jiraatu seenaa qabu aadaa qabu afaan qabu cafaqanii seenaa Amaaraa afaan Amaaraa aadaa Amaaraa amantii Amaaraa orra kennu yoo sanyiin kan nama balleesse ta'e badiisa jalqabaa kan biyya Itoophiyaa fide isaati. Sirna cunqursaa sanyii irratti rarra'e kan biyya Itoophiyaa fide isaati. Sirna cunqursaa eenyummaa namaa balleessu, afaan namaa balleessu, amantii namaa balleessee amantiisa, aadaasa, afaansa namatti fe'u kan fide isaan. Isaan hundi irra deebanii immoo sabni guddaan biyyi guddaan deebee saboonni guddoon sabanii nullee mirga qabna eenyummaan keenya beekamu afaan keenya beekamu nuyi of taanee Itoophiyaa keessa jiraannaa jedhan immoo lakkii kun sanyii siyaasa sanyiiti baduu qaba sanyiin amma xinnoo ishee guddaadha gosaa jedhanii jiru gosaa xiqqeessanii jechuudha agartee kuni waan kaleessa nuyi keessa darbine waan nugusicha angoorraa darbate waan immoo agartee komunisticha mangistuudhaan angoorraa buuse isaanumallee orma biyya bulchu kanallee waan agartee TPLF illee raasee achi moggaatti qabe kana wallaaluu wajjin ol jechuudha. Itoophiyaan kan ishee ittiin jijjiiramaa dhufte kan dhoksaa hin qabne gaaffii sabootaatiin. Humni Itoophiyaa jijjiiraa addanaan ga'e gaaffii sabootaati. Gaaffiin sabootaa mootota jijjiiraa dhufuyyuu malee ofiisaa deebii quubsaa argatan jira. Amma deebiin quubsaa gaaffii sabootaaf kennamee sirni dimookiraasii
kan saboonni keessatti of argan dimokiraasii dhugaa federaalizimii sabdaneessa ta'e saboota hundumaa walitti qabee walqixxummaadhaan bulchu dhufutti gaaffiin sabootaa dhaabachuu danda'u. Gaaffiin eenyummaa ajajaan hin dhaabdu tasfaaye. Waan isaan jedhan amma hin adamnayyuudha jedhan. Kana Prime Minister sanatti yaada kana jalqaba. Ruwaandaa dhaqeetu Ruwaandaadhaati biyya Ruwaandaa keessatti namni sanyiidhaan gurmaa'uun wanjala ta'eera jedhee dubbate. Gara mootummaan kun itti duufaa jiru kanarraati arguun hin danda'ama jechuudha. Mootummichi sirna federaalizimii amma nan geggeessa jedhu kanaafiyyuu fedhii akka inni hin qabnee fi bulee oolee gara isa isaanii afaan Amaarinyaatiin aadaawii mangist jedhan. Garasitti cillaafkachuuf akka inni jaalala qabu aasaa Prime Ministerichi yeroo dheeraa haasaa turerra. Akkasumas immoo cillaafkata jaalala inni mooraa gama Amaaraatti dhufurraa agarsiiserraati arguun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf maalinni Yezer polotikaa isaan jedhan kun gosaa polotikaa isaan jedhan kun waan isaan balleessuudhaaf humnatti qabamin eenyummaa namaa balleessitee ammaa booda ati Oromoo jettee ofii waamtu ati ammaa booda ati Sidaama jettee ofii waamtu ati ammaa booda Sumaalee jettee ofii waamtu Benishangul jettee ofii waamtu ati Itoophiyaa jettee maqaa ofitti baafachuu qabda. Kana ittiin sochootus immoo maqaa Itoophiyaa ta'uu qaba. Kan kanaan achi ati seera kanaanii daangeffamtee taanaa jedhu ati of ta'uu hin dandeessu ati yoo na taate malee itti dhufechaa. Nugusichiyyuu jedheeraam kana inni itti milkoofne quba qabaata. Mangistuu Hayilamaariyaam caalaa andit Itoophiyaa andit Bahaal andit maaloo kan jedhan jiru inniyyuu itti milkeefne quba qabaata. Kanaaf warri amma iyyanii wacabbaran kuni yeroo Itoophiyaan gama dimokiraasiitti ce'uu sana dheeressu yoo ta'e malee gaaffii sabootaa balleessuu hin danda'an. Gaaffiin sabootaa akkasitti hin badu. Gaaffiin sabootaa awaajiidhaan hin badu. Awaaji dhageessaniittu ammaa booda maqaa Oromootiin dhaabachuun hin danda'amu quba qabaadha. Awaaji dhageessaniittu maqaa Sumaaleetiin lammaffaa siyaasa dhaabuu hin dandeessu, socho'uu hin dandeessu. Akkasitti hin balleessitu. Inni kun caalaattuu sabaan fincili jechuudha. Inni kun caalaattuu sabaanii karaa nagaa isaa saba hojjechuu barbaadu kana gara fincilaatti deebi'i. Humnisi caalu suni ana ta'isiin jedhee of hin ta'ini ana ta'isiin jedhee jettee itti waan nuti dabaludha jechaadha. Kanaaf inni karaa gama kanaa siyaasaa biyya keenyaattis tasgabbii fidu. Biyya keenyas immoo gara tasgabbii fi gara guddinaatti achi deebisu jechuudha. Biyyi keenya waa tokko barbaaddi. Wanni isheen barbaaddu maaliin? Saboonni baroota dheeraadhaaf gaaffii kaasaa turaniif. Gaaffiin sabootaa kuni sharafaan xixiqqooti irraa deeme malee hundeedhaan gaaffiin sabootaa hin deebiin jira. Gaaffii sabootaa sana hundeedhaan deebisuudha. Gaaffii sabootaa sana isa sanarraati achi micicuu isa sanarraati agartee of qabuu dhiisne maali gaaffiin sabootaa kun jennee isa fuunee teebilirra keenyee teenyee haasa'uu danda'u nutti jira. Saboonni kun iyyuu saba guddaa keessumaa fakkeenyaaf fudhan saba guddaa akka Oromoo fa'aa gosaa polotikaa jennee waan Oromoon gosa miti tasfaaye. Gosaanis gaaf tokkoyyuu gosa kan nu jennu yoo fudhanne waan xixiqqoodha fakkeenyaaf gosti kun kan akka Guduruu fa'aa kan akka Leeqaa fa'aa kan akka Arsii fa'aa. Balaadee Gujii akkas fa'i wanti xiqqaate gaadha. Ani Oromoo keessaati kan akkasitti maqaa ofitti baafatee siyaasa ittiin ijaare nagarra. Haa xiqqaatu haa guddatu hundumtuu maqaa Oromootii ijaara. Oromoon immoo saba guddaa. We are a nation. Nuyi biyya, nuyi saba guddaadha. Saba miliyoonii 40 amma 45 amma 50 tilmaamamudha. Saba kana xiqqeessitee maqaa waan balleessiteef qofa waan ati xiqqeessuu barbaaddeef qofa halkan tokkotti cafaqamee hin xiqqaatu sabni kun. Saba guddaa gosaadhaan waamte
in dhaabnayyuu jedhamni amma dhiyoo kana nan dhagaa Biraanuun dhaabachuu qaba yookaan immoo waan jiraachuu qabanii fi nu amansiisuu qaban. Qabsoon Oromoo yookaan qabsoon Sidaamaa yookaan immoo qabsoon Sumaalee Biraanuu amansiisuudhaan mini kan hin dhalate. Gaaffii saba isaa deebisuudhaaf. Kanaaf yoo caalaatti biyya duraanuu marqamaa jirtu kana gara marqaa guddaatti achi deebisuu barbaadan malee mootummaan siyaasaa eenyummaa irratti hundaa'e seeraaniin dhorka yoo jedhe ofuma isaa guyyaa ofiisaa kufu ofitti dhiyeessa jedhee yaada. Otoo dubbannu Kumsaa akeekni sagantaalee akka hubannaa kun egaa hubannoo walii gabbisuu irratti kan xiyyeeffatedha. Yoo ilaallu immoo duula Yezer Polotikaa balleessinaa kana keessatti kan irratti xiyyeeffatame jira akka sabaattis keessaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa tokkoffaattis achirratti uummata Oromootu kaa'ama jechuun danda'ama taasisee saboota gurguddaa warra kaanii. Qabsoo uummata Oromoo keessatti immoo amma gaa seentarii isaa ta'e kan jiru qeerroodha yookaan dhaloota qubee jennu kana. Yaaddoon koo tokko dhaloonni kun seenaa isa waggaa 150 kana uummatichi keessa darbe hagam quba qaba laata. Tarii hubannoon isaa xiqqaa waan ta'eef akka salphaatti afaan faajja'uu danda'a laata, misleed ta'uu danda'a laata kan jedhudha. Waan kana kanaaf akka gargaaruudhaaf inni tamma sirna cunqursaa sanyii irratti hundaa'e isa jette jarri kun hin beekan jechuun hamaadha. Namatti ulfaata. Wanti isaa haalanii kaadanii dinnaa godhanii bira darbuu yaaluudha. Ammallee tarii dhagaadhuma tokko tokko yoo tuttuquuf hin barbaachisaa bakkaata keessaa dhaloonni qubee kunis waan qabatee ittiin difaay gochuuf yaalu duula banamuuf banamee ragaa itti jiramu kana maaliif odeeffannoon humna odeeffannoon paawariidha odeeffannoon tuuliidha kana waan ta'eef jechaadha ragaa yoomiyyuu barbaachisaadha. In arginee kan dubbifnee argine keessaa ሰው መግደል ወንጀል ነው ጋላም ቢሆን እኔ ዱፋን ከቤተ ክርስቲያን ቋንቋ በስተቀር ሌላ ቋንቋ መናገር ወንጀል ነው። ኩን ሴራ ሄራ ብየቲ ከሰቲ ካሜ ከኖ ጅረቱ ሌላ ቋንቋን ኩን ይሰካም አፋን ሰባብ ሰብለሞተ ብየቲ ከሰ ጅሩቲን አለቲ ካምቢራው ስኬሳው ዱለ ሳይኮሎጂ ባይዘው ኢኮኒ ኮሎሌፋቶቱ አብያ alarraa kan qicameedha experience achirraa fudhatameedha kana si caalaan beeku duulli psychology duula humna waraanaa cina isa caalaayyuu saboota biyyoota kololeeffataman irratti kan dhimma itti bahameedha. Biyyaatuutumaa ixaraam jedhu gamadaaf jedhu which is against science. Ilmoo namaa dhalatee gamadaaf hin jiru kun wallaalumaa doofummaa saayinsii linguistiks wallaaluudhaa kan maddeedha. Waameka meka ummata kana kan boqoo gadi cabsise eenyummaa isaa akka jibbu akka kaadu godhe kun immoo highly lakkoofsa ummata kanallee akka malee affect godhe inni of dhoksu inni of kaadu waan heddummateef hedduu waan tureef kanayyuu soomni inni guddaan yookaan immoo waan guddaan duulli afaafajini guddaan kana seenaa sana kaadudha. Kan biraammoo innumti akka አሳሚያፈቹራ ቢሰተው ዳይኖሶርና የዘር ፖለቲካ ካለማችን ጠፍቷል። ኦቦ ኩምሳው ፊ የዘር ፖለቲካና ዱኛ ኬኛራ ኤሰፋይ ካንጅራቴ ሜ አውሮፓ ኬሰ ሰበቀባ አውሮፓ ሁናኑ አፍሪካሩማ ቢያ ሁምኖን ቢያ አምባ ኮሎሌፈታን ኬሰ bakki yezer politika rakkooti ta'e jira humnoonni dhufanii ummatoota kana kololeeffatan achi qofa miti Amerikaa kaabaa kana sabdannu Laatiin Amerikaa South Amerikaa sabdannu humnoonni dhufan sana sabootaaf sablammoota biyyatti isa dhabe walqixa dhabsiisanii isa balleessa walqixa balleessanii isa saaman walqixa saamanii isa immoo argates waliin argate fakkeenyaaf amma misooma infrastructure gaggaarii karaa gaggaarii mana barnootaa tapha kubbaallee biyyoota Afrikaa tokko tokko laali achi irratti saboonni kololeeffataman kun waan irratti wal caalan waan hin qabneef sababni hin jiru ture yuuti yegosaa politikaan kaanser politikaan kee irraa madduudha yommuu warri kololeeffatan suni
dhiisee adeemu hundumtuu levelii tokkorra jira waan tolchaa hin qabu tarii isheen kan Ruwaandaa kun sababa mataa ishee qabdi isheenuu quba qabdataa kana warra kololeeffataa ture sanatiyyuu humnichi inni guddaan lakkoofsaan guddaa ta'e fincila tokko diddaa tokko agarsiisu jalqabnaan humna ishee xiqqoo ofitti qabanii privileejii garaagaraa kennanii fi ijaaranii humnaan waan adda addaatti olaantummaa akka argatu taasisan yeroo ba'an iyyuu garaagarummaa sana dhiisanii adeeman isarraa maddani kan kuusuuf tustiyyuu malee warri humnoota biyyaan baate kololeeffatame bakki garaagarummaa itti argaman jiru. Laatiin Ameerikaa soo deemtee ilaalte afaan isaanii waliin dhabanii seenaa isaanii waliin dhabanii qabeenya uumamaa waliin saamamanii yeroo walli kololeeffatu ba'u achuma. Kanaaf addunyaarra eessatti kan rakkoo duume. Egaa inni kan Itoophiyaa seenaa mataasaa qaba. Kanaaf wanti gamalachuunu argumentichi waan adeemsisu miti. Kana iyyuu hubachuu qaba uummanni keenya isa jedhudha. Tarii asirratti waan dabaltee waan baay'ee isaa yoo fixeetta garuu wanti nuyi ilaalu nutti jiru olaa qixxeessaniyyuu malee agartee warri Awurooppaadhaa Afrikaa gaafa koloneeffatanii hunduma isaanii waan wal qixxeessanaaf fakkaatiyyuu malee keessatti keessoo horanii dhaquun isaanii wala qixxeessanii kosaantu waan gaarii hojjechuufiif jecha wal qixxeessanii godhe badina irratti raawwatame hunduma isaanii equally affect godhe waan dhabanii kanaafuu garaagarummaan gidduutti uumaman jiru yommuu warri kololeeffate deeme hundumaa bakkuma tokkotti dhiisee deeme kanaaf Yezer poolotikaadhaaf sababni badaa hin jiru ture kaa'uudhaaf jechuudha malee waan gaarii Ankeenya kana 1991 illee haasa'aa turre ankeenya kolonii kana adda godhuti jira characteristic internal agartee maal jedhan warri faranjii kun internal cultural imperialism kan jedhan kana keessootti agartee keessumaati achumaati kan ukkaamsee qabate jechuudha diidaa dhufe miti galaana ce'ee dhufe miti achumaati daangaarraa gad deebi'ee kan dhufe sun inni unique kan ta'e peculiar characteristic qaba maaliifi keessa beekettiidha ofiisaayyuu hiyyeessa lafa dhaqu hin qabu yoo deebi'ee kan galu ta'e nan bada nan mancaa jedheetu yaada waan ta'eef ka bishaan ce'ee darbe sana caalaa hamaayyuu ta'uu hin danda'a kan jedhu yaadattee yoo ta'e 1991 irraati barnoonni gama keenyaan kennamaa ture jecha maaliif ela ani koloniin hundumtisaa gaarii hin qabu tasfaaye koloniidha feetu keessatti feetu immoo alaa koloniin garuu koloniinti kun iyyuu gosa adda addaa qaba bulchiisni isaa adda adda waan ta'eef agartee kan inni practice godhu adda adda jechuudha. Biyyoota gurguddoo lama Afrikaadhaan hiratan yoo ilaalle Faransaayii fi Ingiliizi bakkoonni isaan bulchanillee biyyoonni isaan gabroonfatanillee slightly akka isaan itti bulanii adda addummaa qabachuudha. Tokko xinnoo relaxedidha, tokko immoo baay'ee jabaataadha. Waan baay'ee example baay'ee kennuu dandeenya. Garuu waan tokko sammas jira. Maal godhanii ennaa biyya gadhiisanii ba'anii agartee warra isaanii fi ergamaa ture, warra isaanii fi akka ashkareetti dhimma ba'aa ture, isaanitti bakkoota adda addaatti isaanitti aangoo dhiisanii deemuun hin mul'ata ture. Isaanti sun iyyuu fakkeenyaaf Keeniyaa keessatti yoo agartee taate warri gara maal isaanii amma uummata guddaa kun isaan harka ture aangoon ennaa Ingiliz dhiiftee sokkitu. Isaanitti kennanii sokkachuu. Bakkuma hundumaatti akkas godhan jechuun nachi labaashii isaaniitti aangoo kennanii sokkan. Nachi labaashonni sun immoo gosa isaanii yookaan immoo saba isaanii kan afaan isaanii dubbatu wajjin nyaachuu dhimmi mul'ata jechuudha. Kanaaf identity politiksiin Afrikaa keessa hin jiru jennee falmuu hin dandeenyu jira. Akkinni itti ka'u akka biyya keenyaatti mini malee identity politiksiin guutuudhuma hardii Afrikaa kan rakkisaa jiru jira. South Africa illee ilaale amma kana South Africa gurraachaaf adii jidduu qofaa miti.
gurraacha abadiin kan isaa beekamaan apartheidiidhaatu hore garuu gurraachuma gurraacha jidduu yoo identity clashing hin jiraata jecha kanaaf lafti inni hin balleessina jedhanii seeraan balleessina lammaffaa ati luo jettee of waamtu yookaan immoo lammaffaa ati fuulanii jettee of waamtu lammaffaa ati abalu jettee of waamtu jedhanii laftitti seeraan gattaa'e ba'anii kan amma dheengaddaa Prime Minister in Polotikaa kana finna nagarrechuudha. Inumaayyuu attamitti beyond identity politics Afrikaa achi ceesifna kan jedhu jira. Akkitti ceesifamummoo koozii isa rakkoo identity politics gadhaabe kana rakkoo problemii kana fide kana isa attamittiin deebiitti laanna. Attamitti democratically address goona jedhaniitu yaadaa jiru jechuudha biyyoonni baay'een. Kanaafi karaa gama keenya yoo ilaalle innati dubbataa gortumsaa dhugaa kan siyaasa keessa sanyii kan siyaasesse hundumaa caalaa warra abbootii warra amma sanyii matu kan siyaasa kan sanyii godhe warroota amma kana sanyiin baduu qaba jedhanii lallabanii kan sanyii የጨዋዘር የሚሹመው የጨዋዘር ብቻ ነው የጨዋዘር የሚፍድ ጨዋየቹን ማል ጨዋየቹን ኢትዮጵያ ከዘት ያለተውት ጨዋጀቹን ከለፋና ማይኛ ዱበቱ ጨዋጀቹን ነመ ኦርቶዶክሲቴ ጨዋጀቹን አካ አማራት ነመያቱ ጨዋዮታተ መለሞ ሹመሙ እንደንደስ ስርንቻ ደርበ ከት ስነ ኮሎኔ ፈታ ከት አባሉ ጨዋታ የራይ ከነቲ ጨዋታ አቱማልን ዮፍ ገተቻ ዮፍ ራምፈት ዮፍ ቱፈት ዮፍ ራፈጋተ ጨዋታ ደቹ ጨጨፍታ ባና ማኛ ይሉበት ጨዋታ ደቹ ሶ ሲያሰ ከሰ ከንሰኝ ቪዲዮ ወርጀል ቀባ ኢሳን ደቹ አቦቲ ሳኔት ኦቦላ ሳኒ ወራን ገበ ኢትዮጵያ ጉልቻት ወይ አረሞ ደበቱ ummata akka oromoo fa akka sumaalee fa akka affaar fa orra ani oromoodha oromummaan kun naaf beekamudha jedhu isaanitu akka waan siyaasaa sanyii biyya Itoophiyaatti fideetti abaaraa jiru jechuudha waan sobaati kan hojiin nurraa eegamu maal akkuma jette hubannoonni kuni gad deebisanii dhaloota keessa akka isaan galan gochuu dhaloonni sodaa kanaatiin eenyummaa isaa akka hin sodaanne eenyummaa isaa akka hin balfanne eenyummaa isaa akka hin fagaanne jabeessanii dhalootatti mula jechuudha. Gama kanaatiin qabsoon bilisummaa Oromoo hojii guddaa hojjete tasfaa'e waan hojiin guddaan hojjetame yoo jiraate akka sabni Oromoo of baru taasisuudha. Sabni Oromoo of bareera. Inni kaleessallee maqaa jijjiirrate arra gaabbii guddaa keessa jira akkuma qabaatu. Inni kaleessa oromummaa baqatee bade arra attamitti oromummaatti araarama jedhee yaaddaa jira quba qabaatu. Gatiin kanaaf kaffalame guddaadha. Agartee wareegamni kanaaf bahe guddaadha. Eenyummaa ofii tiksuudhaan wareegamni bahe guddaadha. Wareegama bahe kana balleessuu qofatu hin ta'in sabichuma balleessuudhaaf kan kana keekkamee fakkaata jechuudha. Elaa waa tokko siif himee fixata isaa. Warri waan sanyii kana jibban yoo dhattee biyya keessatti ilaaltu warri siyaasa amma Itoophiyaa keessa jiru federaalizimii amma Itoophiyaa keessa jiru kan sanyiiti jedhan kuni miliyoonii 110 Itoophiyaa keessatti tilmaamamu keessaati yoo baay'ate miliyoonii 20 yookiin 25 yoo isaanii gaati miliyooniin 25 yoo miliyoonii 85 yookiin 95 legislate kan godhu ta'e dhugaadhumattuu isaan ammuma jedhanuu ga'u jechuudha. Agartee Oromoon oromummaa isaan jaallata, Sumaaleen Sumaalummaa isaan jaallata, Sidaamni Sidaamummaa isaan jaallata. Namni ati of dhiisiiti Itoophiyaa ta'e jedhee nutti iyyaa jiru tokkittiin saba Amaaraati. Inni kun yoo biyya guutuudhaaf kan seera baasu ta'e agartee yoo dhuguma agartee Prime Ministericha samansiisanii mootummaa biyyichaa amansiisan biyya guutuuf kan seera baasan ta'e egaa miliyoonii 85 miliyoonii 20 jala buluudhaaf of qopheesseera jechuudha. Kun waan hin danda'amne
dhagaa galagalchuu hin danda'amne galagalchuu yaadaa jiru jechuudha. Eenyummaa sabaa balleessinee eenyummaa tokkitti goonanni jedhu dhagaa galagaluu hin dandeenye tulluu dhaqanii dhiibuu jedhee yaadani karaa gama kootiif. Maaliif kun karaa dheeraa deemnee bakka kana geenye. Uummanni Itoophiyaa karaa dheeraa deemee dhufee bakka kana ga'e. Isa kanatti kana yaadda'uu utuu hin ta'in warroonni kana yaadan kun maal fiduu barbaadaniiti jennee ammaan irratti hojjennee of qopheessuun barbaachisa jedhee yaada. Gaariidha. Otuu dubbannu meeqaan keenya akka quba qabnu hin beeku waa'eedhuma egaa akka hubannutti wanti kolonii jedhamu koloneeffannaa jedhamu Itoophiyaa keessatti gonkumaa ta'e hin beeku. Biyya Afrikaa keessaa biyya walabummaa see qabattee turte jedhama. Warra immoo koloneeffatamne jedhus akka uummata Oromoo, akka uummata Somaalee, Sidaamaa, Walaayittaa kana immoo warra dhiphoo jedhameetu gaa abaarama. Garuu jechumti mataa isaa afaan isaanii kan haala kana ibsu tokko jira. Ati quba qabaatee kan beeku Kumsaa. Akka mootummaan Haile Sillaasee kufeen egaa warri mootumicha bakka bu'uundutu bakka tafee ture warra bara Minilik irraa kaase warra nafxanyaa jedhaman kana warra umrii abbootii keenyaaf hin jiran iyyuu maalumaaf gara kana dhuftanii duratti jedhamanii yommuu gaafataman lama qnaat nawaa jedhu. Kanayyuu waggaa 50 meeqa booda abinni dhamu gidduu kanarra deebisee jechuu jalqabe silaa qannaan jechuu jalqabe. Egaa jecha kana yoo gadi caccabsine maqnaatiif kan nume dhufe yoo jiraate kan qannaa jira jechaadha. Kan qannaa jechuun gaa qinye jechaadha. Qinye jechuun immoo exact equivalent of colony. Isuma dictionary isaaniitu hiika kana. Qinye jechuun colony jechuudha. Ya konseptii sana dabalatee gochaan sun akka jirutti jira jechaadha seenaa biyyattii keessa. Kana ofuma isaanii deebisanii diffaa godhu al tokko kana wal qabatee kan biraa argumentii dadhabaa isaan dhiyeessan kana deebisan immoo kan isaan ofii isaaniitii iyyuu diigaa jiran diffaa godhaa jiran tokko isuma Itoophiyaannetii kana hundu keenya gurra keessaa qabna. Itoophiyaa honen tolden, Itoophiyaa honen nuuren, Itoophiyaa honen qabbaraallen. Waan kaleessa dhengaddaa yeroo gimboo sabaattiin ani of diigee jedhe taa'e tokko hafuudhaan Obbo Kumsaa waa'ee Obbo Andaargaachoo Tsigee fi Efreem Maadeeboo. Jarri kun lamaan Itoophiyaa waan hin taaneef iyyuu sadarkaa hogganaatti dhaaba Saharaa uumamu kana keessatti qooda fudhachuu hin danda'an jedhame. Guyyaa adii Itoophiyummaan sun luqqa'e dhabame. Wajjin awwaalamuudhaaf naan otuu lubbuun jiranuyyuu. Kun haqa maali si caalaa meequ kanas identitiin akkasii eenyummaan akkasii artificiala it's man made namatu uume. Political identity namatu biyyatu seeraan uummata mootummaa seeraan uuma. Eenyummaan inni akka Oromummaa, Tigrummaa, Somaalummaa, Guraagummaa, Sidaamummaa si wajjin dhalatee si wajjin jiraatee si wajjin du'e awwaalama. Isa kana tokko qabxii kan biraa sawaa'ee hojii guddaadha. Kana waan gaarii kaafte kana. Lammummaan eenyummaa ati fedhii keetiin fudhattudha. Itoophiyummaa Oromoo yoo fedhee fudhata. Fedhuu qaba Oromoon Itoophiyummaa fudhachuudhaaf dirqamuu qaba. Itoophiyummaan Oromoo wajjin hin dhalan. Itoophiyummaan Sumaalee wajjin hin dhalan. Itoophiyummaa fudhachuudhaaf garuu uummanni kun agartee dirqamuu ittiin jiru. Itoophiyummaa fudhachuudhaaf ofiisaa of qopheessuu qaba. Ofiisaa jaallachuu qaba. Itoophiyummaan kanatti hidhattee yoo barbaadde itti galtee fakkeenyaaf ati biyya Kanaadaa jirta. Lammii biyya Kanaadaa namni humnaan reebee sii kenna hin jiru. Yookaan immoo sii kennu hin jiru. Deemtee dhattee lammiin taatteetu lammii biyya sanaa fudhatte jechuudha. Waan sanarraa adda ta'e hin jiru saboota Itoophiyaa biyya 80 olii Itoophiyaa keessa jiraatanii. Akkasuma anaaloojiinsa gaafa dhalannu maatii aadaa afaan jireenya jiruu saba keenyatti dhalan. Inni kun dhalootaan qabna jechuudha. Dhalootaan gaafuma dhalannu qabna. Namummaa keetis identity ati dhalataanii
argatte jechuudha. Itoophiyummaa immoo kan nuyi fudhanne gaafa dhannee karaa deemu. Namni baay'ee Itoophiyummaa isaa yookaan inni beeku tasmaa Itoophiyaa keessaati. Yookaan gaafa beeraawii dhaqu. Biyya keetiiti qottuuti beeraawii dhaqi jennaan warra dhaqee Eertiraatti dhumee yaadatta. Yookaan gaafa beeraawii dhaqu yookaan immoo gaafa biyya alaa dhaqu paaspoortii waan barbaaduuf ati Itoophiyaadha lammii biyya naati jedheeti malee fakkeenyaaf lafatti dhalatteeti Itoophiyaa ta'uu isaayyuu maalitti beeka? Oromoo ta'uu isaa beeka, maatii sanatti dhalachuu beeka. Itoophiyaan kana ati ofii kee dhattee barbaadee yookaan immoo mootummichi si barbaadee ati Itoophiyaadha kottu hojii kana hojjedhu jedhee si kenna jechaadha. Malee waan ati naturally claim gootuun Itoophiyaa ta'uu isaaniif ta'uu danda'a. Garuu waan isaan beeku itti jiru Itoophiyaan amaaroftee ammaa booda jiraachuu hin dandeessu. Kana jala muranii beekuu qabu. Itoophiyaan amaaroftee Itoophiyaan calluma jettee amaara qofaa taati. Isheen afaan amaarinyaa duwwaa asuttu sun. Isheen agartee aadaa amaaraa duwwaa jala bulchu sun. Itoophiyaan isheen akkasii okkolaa jirti amma kana cabuu keessatti dulloomteetti. Itoophiyaan akkasii hin jiraatu. Itoophiyaan ammaa booda jiraatu Itoophiyaa federaalizimii sabdaneessatti amanu. Agartee Itoophiyaan ammaa booda jiraatu Itoophiyaa sabni fedhii isaaniitiin walitti dhufanii nuyi lammii biyya kanaati jedhanii ofii isaanii mirkaneessanii fudhatan. Itoophiyaa akkasitti jiraachuuf deemu. Itoophiyaa ishee sana ammaa namni dadhabeennaaniif kan waggaa 27 balaan kun dhufe. Itoophiyaan amaarofte sun Itoophiyaan ortodoksofte sun Itoophiyaan aadaa tokkitti qabdu sun Itoophiyaan akkasiin jiraattu. Itoophiyaan akkasii ofiifuu dulloomtee gara du'aatti deemaa jirti jechuudha. Amma waan isaan gochuu itti jiran waan silaati humnoonni polotikaa biyya sanaa godhutti jiran akkamittiin Itoophiyaa ishee agartee reefuu dhalattu kana Itoophiyaa kan hundumtuu keessatti of argu. Kan hundumtuu keessatti kan kooti jedhee itti jiraachuu danda'u. Afaansaa, aadaasaa, jiruusaa, jireenyasaa, siyaasasaa keessatti argu. Itoophiyaa ishee akkasii akkamitti gadhaabna kan jedhu. Agartee isa kanatti hojii ta'uu qaba ture silaa biyyi sun akka isheen waliin jiraattu gochuudhaaf. Itoophiyaa kaleessaa deebifnaa, Itoophiyaa zeegnetii malee maaloo jedhanii agartee eenyu gurbaa tokkotu eeggadda walaloo tokko balleessee na qubachiisaa tura. Waan jara kana noo kan isin agarre turreerraa duri isin beennaa isin agarreerra yaa obbo Biraanuu kun nuuf qaata dhimma keessan kana agarree sa'aatii keessan hin balleessinaa jedheetu barreessa turaa. Uummanni Oromoo akkasittiin jechuu itti jira. Ennaa isaan dhufanii ati balleessii amma Oromummaa kee dhiisi jedhan lakki Oromummaa koo ati naaf hin kennine narraan fuutu jedhee uummanni Oromoo kana jabaatee agartee cufatee tokkoomee humnoota deebisanii isa afaansaa, aadaasaa, biyyasaa, sirnasaa balleessuu barbaadan jala dhaabbachuu qaba jedhee yaadan. Kan biraa qabxii jabaati kaaftee tokko hojii guddaa adda bilisummaa Oromoo hojjete jettee yeroo tokko na qorataani maakalaayi tokko investigeetii godhachuu kooti garma asiifacha deeme garma maatiyyuu oona keessanoo badee maal sinii wayyaree naan jedha. Nan kolfee of qabuu dadhabee tan kolfeetaniyyuu haalli isaa garuma itti deemuyyuun beekuun waanii keessaa to'annoo isaanii jalan jedhee nan kolfee garuu of qabuu dadhabee jetteen jedhanii onagillee hin badnes hin badusi an dhugaadhuma hakuma dubbachuu kootu malee onagii falmuu koomtiidhaa keessaa kan onagii itti falmuu qabu garuu mee akkati jettee haa ta'uun jedheen yumata illee waan ta'e tokko beektaan jedheen waan yeroo cimsaa adda bilisummaa Oromoo hojjete tokko hubattee ta'inaaniyyuu waggattii lamaan sana keessatti waan kana duras kaasee natti fakkaata. Uummata Oromoo miliyoona 30 balbala isaarra deemee rurrukutee bakka inni ciisee dammaqsee kaaseetu eenyummaa isaa morma isaarratti fannisee fi adeemee. Akkaatuu jettee dhaabni kun bade uummanni kun dhaabichi baduu gaafa mirkaneeffatu kan akka dhaabichaa 30 guyyaa tokkotti uummata kana beeki. Isa duwwaa miti Obbo Kumsaa mana hidhaa keessatti loonta argaa turre kana Oromoo
of hin beekuun jechuun illee nammaata Oromoo eenyummaa isaa Oromummaa isaa hin beekne hidhanii achi keessatti qaramee ba'a. Kan tasuma of hin beekne. Isaanuu waggaa 28 kan hojjetaa turanii. Kana farraa baratamuu qaba ture silaa Kumsaa uummata kana ajjeesuun, hidhuun, hidhanii gidirsuun, hojiirraa ari'achuun, maatii beelessuun, maatii bittinneessuun tokkollee booddeetti hin deebifne. Rakkinni bu'uuraa kun fala argachuu qaba. Warra ammoo aangoo turanis, warra ammoo biyyattii mootummaan jedhan kunis kana hubachuu qabu turani. Kanaaf iyyuu abdiin hin jiru biyyattii kana duruunfatanii adeemanii kanatti sababoota rakkina kana sababa ta'an amma hin hiiknetti kana wal qabatee warri Yezer Polotikaa dhaadessina biyyattii digadhaabna jedhu kunoo kaleessa deengaa dargaa irraa of diiganiitiyyuu waliin mo'amanii wal ijaaraa jiru. Warri mooraalee qabsoo sabaaf sablammootaa'oo maalitti jiru maaltu ta'uu qaba isheetumee gabaabaadhumatti kalaallee dabaluun barbaada Kumsaa kanuma uummata Oromoo irraa jalqabee jechaadha. Mee maal jetta asirratti? Gaarii Tasfaayee yeroo baay'eedhaa kan nuyi irratti sa'aatii keenya balleessinu kan namni nu alaa hojjete irratti sa'aatii keenya balleessinu. Maal jechuudha? Kan nuufi kan gama siyaasaatiin mormituu fakkaatu kan inni hojjetu sa'aatii keenya balleessa yeroo baay'ee. Akkas ta'uu hin qabu jedhee yaadan. Amma sooshaal miidiyaa irraa guyyaa 3 kana kan inni argu jarri kun dhaabbataniiru kana gochuuf deemu. Dhugaadha understanding qabaachuun barbaachisaadha. Garuu waan agartee waan isaan hojjetan irratti yeroo keenya balleessuun hin barbaachisu. Eenyu akka isaan ta'an eega takkaa barree booda wanti nuyi waan isaanii irratti yeroo balleessinu jiru silaa dhimma keenya ofii keenya kan keenya hojjetachuu irratti yeroo keenya balleessuutti jira jechaadha. Amma kun mul'ataa hin jiru kun baay'ee si gaddisiisa karaa gama kaanii hunduma keenya dabalata jechaadha. Keessaayyuu ilma Oromoo ta'ee kan ija fidalaa arge kan qubee arge kan jechuun koo kan barate jechuun kooti kan biyya alaa jiru jechuun kooti. Garaagartummaa isaa dhiisee yeroo ammallee bara keenya keessa jaarraa 21 keessa eenyummaan saba kanaa agartee waraanamaa jiru dhiigaa jiru. Yeroo kanatti wanti xiqqoo nu jidduu jiru dhiifnee dhimma keenya irratti akkaataa itti ijaaramu akkaataa itti of qindeessinu of soleessinu irratti yeroo keenya balleessuu nuti ture. Kan kana nu gooluuf maaliif? Sabniin ijaaramiin amma fedhe baay'ate miliyeenii meeqa ta'e immoo ijaarsa mataa keenyaa irratti fuuladeeffachuu qabna jechuudha. Waan jarri kun hojjechuuf deemani nuyyuu maqaa balleessuuf utuu hin ta'in ofii isaaniiyyuu gadi ba'anii himaniiru. Fakkeenyaaf irraa Andu'aalem Arraagee maal jedhee dhaggeessee ta'e ani hin beeku. Nuyi federaalizimiin ammaa kun karaa miti jennee amannaa. Federaalizimiin ammaa kun barbaachisaas mini jennee amannaa. Federalizimii yoo jiraate illee yookaan immoo federalizimiitti namanna jechuu isaatiin yoo jiraate federalizimii kan biraadha. Kan jiyoogiraafii fa'aa, kan ikoonomii fa'aa ta'a malee federalizimiin amma sabaaf sablammoo irratti hundaa'e kun hin hojjetu jechuu isaati. Jedheera iyyuudha afaanii baasa jedhee jechuudha. Dooktar Biraanuun immoo utuu wanti kun hin dhalatiin dura guyyaa 2 fuuldura interviyuu isaa dhaggeeffataan ture. Maal jedhan immoo orri akka sabaaf sablammootaatti qabsoomna jedhanii maaf akka jiraachuu qabanii namatti himuu qabu. Why they do exist? Maaliif jiraachuu qabu jedhanii kun maal jechuudha gaa? Isaan qophaa'aniiru jechuudha. Waan isaan qophaa'anii fi keessumaati. Agartee saba guddaa akka Oromoo kan Oromiyaa jedhee waamu. Itoophiyaa keessatti dhoksaa mini kun. Agartee umni gama mirgaa fagoo gama mirgaa jiru. Right wingin gama maaraa jiru kuni yeroo hundumaa irra guddaa kan inni himatu Oromiyaa. Oromiyaadhuma amma mirga Oromoo iyyuu eegin jirtu kana. Mirguma Oromoo iyyuu sirriitti hin eegne quba qabaatu Oromiyaa nama jirtu. Isheenuu guddaa taateetu amma bakka hundumaatti kan isaan himataa jiran kana. Kanaafi uummanni keenya maal gochuu qaba isa jedhu kan uummataaf himne uummanni poolotikaadhaa maal gochuu qabu.
yeroo kanatti maaltu isaanirraa eegama yeroo humnoonni agartee clearly dubbatan okay democracy tasfaa yaada naman dhorku warri amma deengada dhaabbatanii isemaa ofiin jedhan kun yaada isaanii dhiyeeffachuu democracy kun yaadni kun garuu interestii keenyatti bu'a akka sabaatti agartee waan isaan jibbarraa qabanii maalii fi Oromoon bakka taa'umsa isaatiin naannoo yookaan bulchiisa godhata kan jedhu jibba guddaa qabachaadha. Inni waan isaan barbaadan gar tokko Goojjamitti kutanii, gar tokko immoo Tigraayitti kutanii, gar tokko immoo Ora Saawudiitti kutanii, Oromiyaan kun akka hin jirre agartee ji'oogiraafik federaalizimii isaan jedhan kun waan akkasii jecha Oromiyaa kana dhabamsiisanii akka garaa isaaniitti ikoonomiidhaan bishaaniin fa'a agartee Abbayaan fa'a, Mogoriin fa'a, Awaashiin fa'a biyya Oromoo kana iddoo meeqatti kutuu barbaadu jechaadha. Kanaaf kan isaan dhahan tokko kan lammaffaa kan wajjin kan ilaalamuu qabu kan Dr. Biraanuun baroota dheeraadhaaf irratti cichee hojjetaa ture maaliin naashinaalizimii Oromoo balleessuu miti kanaan itti dabalameeti. Kanumti qabsootti na dabalee sabboonummaa Oromooti na yaaddessee jedhee kitaaba isaatti barreesse. Asumaayyuu qabatatti fakkaata yoon baasee sitti agarsiisuu hin danda'a. Kun maal agarsiisa jechaadha. Amma kanatu biyya hooggana jechuudha. Weesee Dr. Biraanuu ammallee yaada sana qabaaf hin qabuusaa yoo addan baafatin iyyuu waan isaan godhaa jiran, waan isaan dubbataa jiran garuu waan sabboonummaa Oromoo balleessu, waan sabboonummaa Oromoo sharafu, waan sabboonummaa Oromoo xiqqeessutti akka isaanii ija ergatanii in argita jechaadha. Kana duukaayyuu immoo gaama uummanni Oromoo kan inni yaadda'uu qabu. Kana duukaa immoo mootummaan amma Oromoof hin dhaabadha jedhu kuniyyuu sabboonummaan Oromoo xiqqeessa jedhee mootummaa dubbataa jiru jechuudha. So oolumaa gala isaa yoo ilaalle sabboonummaan Oromoo biyyi Oromiyaan under attack jira jechaadha yeroo ammaa kanatti. Amma yeroo yaaddessaa keessa jira jechuudha. Kanaaf humnoonni keenya maal godhuu qabu yaadati jettu sana. Humnoonni keenya yeroo dheeraadhaaf humnoonni polotikaa Oromoo jedhanii waaman yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo kuffisaniiru yoo jenne soba nutti hin ta'u. Kan isaan kuffisaniif maaliin? Kan isaan kuffisanii tokkummaa uumuu dadhabuudhaan sabboonummaa Oromoo agartee gaaddiseessuu dadhabuudhaan gaaddisa tokko jalatti sabboonummaa Oromoo qabuu dadhabuudhaan akka inni firii hin agarsiifne godhamaa as ga'e jecha. Arrallee yoo ilaaltee agartee kan maqaa Oromootiin ol waaman arrallee diina caalaa olii isaanii ol argu. Kun baay'ee si gaddisiisan akka ilma saba tokkootti naatee waan kana ilaaltu jechaadha. Agartee isaan kaleessa fakkeenyaa fi Biraanuudhaa fi eenyu namicha walloodhaa dhufe kana Lidatuu jidduu Biraanuuf Lidatuu jidduu irreconcilable kan yaada naraaramne kan araaramuu hin dandeenye garaagarummaan araaramuu hin dandeenye ture. Arra dhimma kanarratti olii galanii taa'anii wajjin haasa'anii araaramanii innaasan kana buufan yaada kanarra ga'an nu Oromoonni immoo saba tokkoof dhaabannaa qe'ee tokko keessaa maddinee intirestii tokko qabnaa waan nu wajjin dhaabachuu nu dadhabsiisee bara baraan akka nu wal nyaannu godhe kun maaliin waan dhuunfaa yoo hin ta'in xiiqii dhuunfaa yoo hin ta'in maaliin kana akka uummanni Oromoo ilaalu jechuudha. Fakkeenyaaf Aragaawii Baree the father of ethnic politics Itoophiyaa keessatti yani kan abaaramaa ture yaadatte yoo ta'e kan Neezerlaandi ture amma biyyatti gale. Innillee narra deebee zeeginnetii isaan hojii TPLF namni dhaabe mallas mini tasfaa hin beekta Aragaawiiti dhaabe. Isaanillee agartee taa'anii negotiate godhanii reconcile godhanii ennaa isaan kana dhaabbatanii nuyi attamitti ilmaan Oromoo wajjin hojjechuun maaliif nu dadhabsiise? Agartee kaleessa wallolleerra hin ga'u, dheengadde wallolleerra hin ga'u, dheengadde wal morkanneerra hin ga'u, har'a morkiidhuma nu jidduu jiruun ilmaan Oromoo
hooggantoota dhaabaa jidduu gabaabamatti yoo jennu. Morkiidhuma isaan jidduu jiruuni uummanni Oromoo bararraa baratti agartee dhalootarraa dhalootatti xiqqaachaa deemuun maaf isaan gaddisiisuu dadhabe, maaf ol isaan dandeessisuu dadhabe kan jedhu baay'ee guddaadha. Isaan duwwaa moomin yaadattee hojii diida kana keessaatii gaaddisa adda addaa dhaabanii ittiin adeemamaa ture. Fakkeenya tokko sii kennu yoo barbaachise. OLC kan jedhamu, Oromo Leadership Convention kan jedhamu. Amma kana eessa ga'e? Horiin sana hundumaatti ba'e, emotionii sana hundumaatti ba'e, meerra eessa ga'e? Maaf saba keenya walitti qabuu dadhabe? Maaltu liqimse? Kun uummanni Oromoof gaafachuu qaba. Aktivistoonni anayyuu dabalatee, siyyuu dabalatee maali waan nu yeroo ammaa kana maaf walitti dhufuu dadhabne? Maaf wal ijaaruu dadhabne? Maaf saba kanatti karaa agarsiisuu dadhabne kan jedhu hundumti keenya mataa keenyatti ba'aa baadhattee galuutti jira jechuudha. Guyyaarraa guyyaatti calluma jedhanii waldaa dhaabaa ooluuni saba Oromoo kana gara injifannootti hin geggeessu. Tokko kana lammaffaa immoo isaan keessaa attack the strong kan jedhamu jira polotikaa keessatti. Isa si keessaa jabaate attack godhachuu ol qiqqixxee namni hundumtuu doomaa ta'e akka jiraatu. Amma siyaasa Oromoo keessa kan deemaa jiru kana. Ishee dhaaba nu keessaa jabina qabdi jennee yaanne ishee attack godhaa oolla yeroo hundumaa. Ishee mataa dhahaa oolla yeroo hundumaa. Ishee karaarraa kaasaa ishee abaaraa oolla yeroo hundumaa. Kun saba Oromoo gama injifannootti hin fidu. Kanaaf maanguddoota keenya biyya jiraniif kan inni akka dhuunfaatti dhaamu. Ga'ee hingaa. Xiiqiin kun hingaa. Ol jibbi kun hingaa. Ol hamachuun kun hingaa. Ol irratti duuluun kun hingaa. Amma bara araaraa saba kanaaf fidaa jira. Yeroon araaraa barbaachisaadha. Yeroon araaraa immoo oluma araaramanii macallumadhanii wajjin hoteela taa'uuf min saba kana gulantaa itti aanutti dabarsuudhaaf. Amma jarri nuyi morkannu kun tasfaaye waan dimokiraasiidhaan barbaachisu kan isaan godhan. Waan isaan godhan jala dhaabachuudhaaf nus immoo dimokiraatikaalii jabaannee ijaaramuu nu barbaachisa jechuudha. Waan si ajaa'ibu waradaa 330 keessaa bakka bu'oota fidannee jedhamu. Waradaan kun irra guddaan isaa bade naannoo Oromiyaa keessa kan inni jiru quba qabaadha. Dhaabonni Oromiyaadhaaf falmina jedhanii itti qaana'uu qaban. Yeroo ammaa kun obbo Kumsaa kun saayitaa lamee tafattaasa jedhan jalqabumayyuu namoonni isaan hedduminaan kan jiran eessaa jettee gaafatte Oromiyaa keessa magaalee gurguddoo Oromiyaa. Kanaaf irra caalaan isaa immoo Finfinnee. Kanaaf itti fufi yaada kee. Kanaaf kuni dhaabonni siyaasaa Oromoo, beektonni Oromoo, aktivistoonni Oromoo, beektonni yeroo kana agartee yeroo siyaasni yeroo masii toltu duwwaamini yeroo tokkoni Profeesara tokko ati jirta ta'e ani beeku gaaffiin gaafadhe Profeesara tokkoni waa'ee qabsoo Oromoo achi daangaarraati gara qixxalamaanii fiduu kan jedhu tokkotti ture yaadatti ta'e ani beeku from periphery to the center. Kanaafani yaadni kun baay'ee gaariidha. Profeesarii kanarratti maal yaada maalii dhiyeessitanii yaalii maalii gootanii jedheen gaafadhe. Profeesarri kun maal naan jedhe lakki ani kanarra kun hojii koomitii jedhe kuni ani barsiisaadha malee ani nama siyaasaa miti jedhe. Profeesarri kun har'a nama siyaasaa ta'eetuun argaa. Ennuma sii tolchu yeroo kan siyaasa yeroo isheen gurgurraa baqattee yeroo isheen qabbanooftutti na deemtu. Consistency qabaachuu barbaada saba kanaaf hojjechuun barbaachisaadha. Kanaafan siifi wannu jedha uummanni Oromoo diduu qaba dhaabota isaatti. Didee gaaddisa jala isaan kaa'uu qaba. Gaaddisa kana bara dheeraa gaafate. Yoo hin danda'amu kun kan jedhu jiraate tiyoorii isaanitti himuu qaban. Maaliif fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fi KFO jidduu walitti makamuun maaf hin danda'amu? Maaf hin danda'amu? Waa'ee saba Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi dhaaba
jalgalaasaa dilboo hoogganu yookaan immoo kamaal galchuu hoogganu walitti dabalamummaaf hin danda'amu. Hin danda'ama. Kan inni hin danda'amneef yoo xiiqiin hoogganoota keessa jiraate qofaadha. Xiiqiidhaan immoo saba kana bara baraan dabarsinee diinaaf laachuun barbaachisaa miti. Kanaaf amma kana serious consideration godhamuun barbaachisaadha. Aktivistoonni calluma jedhanii diidaa eekamaa juutaa farancacaa iyyaa wacaa oolan kunillee wacni kun akkamittiin gadi bu'ee lafarra gadi bu'ee saba Oromoo fi bifa siyaasaan gaaffii isaa deebisa kan jedhu istiraatejii tarsiimoo guddaa lafa kaa'u amma hunduma isaanii agartee maal jedhu tarsiimoo qabna siin jedha inni tokkos tarsiimoo qaba inni tokkos tarsiimoo qaba sabni nu qabnu immoo tokkicha tarsiimoon qabsoo bilisummaa Oromoo fi humnoota bilisummaa Oromoo falmanii ol fakkaachuu qaba. Waan inni fundamentally gargar hin ta'u yoo dhibellee tooftaarratti xinnoo ishee abaloo addanaan hin deema jedhe yoo ta'e malee tarsiimoon keenya galiin keenya lafti saba kanatti gashuu barbaadu bilisummaa isaa akka inni gonfatu yoo kan barbaannu ta'e biyya isaa akka inni bulfatu kan barbaannu yoo ta'e qabeenya isaa akka inni abboomu kan barbaannu yoo ta'e afaan isaa akka inni dagaaffatu afaan biyyaa akka inni godhu kan barbaadu yoo ta'e tarsiimoon keenya fundamentally gargar ta'uu hin danda'u. Saba tokko interestii saba tokko irratti fuulleffadha waan ta'eef. Tooftaa keenya immoo walitti daballee isa qaramaa keessaa fudhannee isa doomaa dhiifne tarsiimoo keenya kana gama hojiitti ceesisuu baruu nutti jira jechuudha. Isa kana gochuudhaaf gumii gaayyoo kan inni kana dura sitti haasa'aa ture sirna gumii gaayyoo sana hordofuun nutti jira. Maalinni afaan tokko ta'u yaada tokko ta'u murteen tokko hunduma keenya irratti akka inni hojjetu. Waan qabsoo saba kanaa ilaalchisee murteen tokko hunduma keenya irratti akka inni hojjetu gochuu. Sabni saba akka inni hin galle lammii akka inni hin galle agartee murtee akkasii gadi dabeessinee dabarsuu danda'u nutti jira. Waan kana gochuudhaaf immoo dura deemuu kan itti jiru warra barate. Dura deemuu kan itti jiru warra dhaabota siyaasaa geggeessu. Kanan goonu taanaan calluma jennee yoo biraa dhuunfaa waa hojjetan kan wajjinu ta'e. Yoo Debrasiyoonfaa waa hojjetan kan wajjinu ta'e. Yoo Ambaachoonfaa waa hojjetan kan wajjinu yoo ta'e bu'aa hin finnu biyya sanatti. Saba keenyaaf bu'aa hin finnu. Inumaayyuu haa hojjetan isa isaan hojjetan kana haa hojjetani baay'ee gaariidha. Nu qara. Inni isaan godhan kun nu qara. Ammallee anennaan biraa dhuunfaa ilaalu. Ennaan warra humnoota achi jiran ennaa ilaalu. Ammallee Itoophiyaan akka isheen wayyaa'in hin arga. Ammallee yaadni Itoophiyaa uume suni inni ganama saba cafaqe suni isaan keessa jiraachuu isaan arga. Inni kun akka qabsoon keenya jiraatu godha malee akka qabsoon keenya badu hin godhu. Anaan kun na yaaddeessu. Anaan kan na yaaddeessu ofii keenya ijaaramne, ofii keenya jabaanne, ofii keenya tarsiimoo baafannee, ofii keenya tooftaatti immoo jijjiirree hojiirra oolfachuu dhabuutu na yaaddeessa. Kanaaf bakka jirru hundumaatti yeroo oduurraa gara yeroo hojiitti darbuu danda'uun nu barbaachisa jedhee yaada. Baay'ee galatoomii Kumsaa karaa biraatiin humna yookaan dhaabaa olaantummaadhaan mootummaa qabatee biyyatti bulchaa jiru irraa maaltu eegama isa jedhu of gaafachuu fi keessaa immoo dhaabni Oromoo tokko viidiyoo duraanii odeeffaan amma olaantummaan paartii sanas geggeessu biyya sanas bulchaa jiru maaltu eegama isa jedhu haala akkasii irratti waan badaa waan irraa eegnu qabnu maaliif tokkoffaa waggaa tokko darbe kanas yoo ilaalle hojiinii fi xiyyeeffannoon dhaaba kanaa mootummaa kanaas jalqaba irratti yookaan adda durummaan ofuma isaanii akka dhaabaattis ofuma isaanii akka mootummaattis immoo akka nama dhuunfaattis badiirraa baraaruu irratti kan xiyyeeffatanii turan fakkaata. Amma kanarraa kan ka'e immoo isuma caalaa immoo jeequmsi guddaan keessatti uumamee ofiif muddama keessa waan jiran fakkaata. Karaa biraa immoo ilaalle warri hoogganaan dhaaba OPDO fi ODP kunis immoo amma yoonaatti waan gurra nu buusan irraa kan yoo dubbanne fakkeenyaaf sabboonummaan uummata guddaa kana gandatti galchee
waadumti dhiibbaa Yezer xiqqoonaan iyyuu jiru kan jiru fa'aa kana innumtu immoo Yezer Polotikaan seeraan dhaabatee jira biyya kana asittis ta'uu qaba kan jiru isaanirraa waan nageenye wanti guddaan irraan eegamu yeroonis waan urkaa deemee fi kanarratti bal'inaan waan jechuuf waan yeroo qabnatti fakkaatu gama kootii kana akkuma asaabeetitti waa jechuu barbaadde. Wanti uummanni Oromoo Obbidiyoo irraati booldi kan ta'e sochii dantaasaa eegsisu gurguddaa maaf arguu dhabe jennee na yaadnu waan aaraa miti uumaa isaaniitu isaan daangesse tasfaaye. Amma innaa teenyedha. Obbidiyoon agartee dhalachuunii fi uumamuun adda addaa tasfaaye. Obbidiyoon in tolfame. Agartee dhalachuuniif tolfamuun adda adda. Yoo dhalatte amma fakkeenyaaf waan nuyi qabsoo adda bilisummaa Oromootti haasofnuuf itti rarraanuuf maal qabsoo sabootaa keessaa ofiisaa qabsoo sanatti dhalee tasfaaye. Nuyi mini qabsicha nu anaafsi warra daaddaa keenyaa miti nu waattuun gallu qabsoo sana keenyaa laala. Orroota nu duraa qabsoo orroota nu duraa baddaa agartee sochii baddaa baaleetti jalqabee ol deebiftee olaalte qabsoo sanatti adda bilisummaa Oromoo dhale of keessaa dhalate jechuudha. Contrary to that, Obbidiyoon garuu hin tolfame. Namni tokko innaa waa tokko tolfatu waan isa faayidu tolfata waan calluma jedhee hin tolfamu jechuudha. Obbidiyoon agartee tolfamuu sanarraa guddachuu dadhabe. Yaadattee yoo ta'e mootonni Obbidiyoo aangaa'onni Obbidiyoodhaa hundumti isaanii amma taraa gadi ba'anii dhufanii maali kan isaan jedhan. Junaddiin hin dhageessette yoo ta'e ani fayyaa mana ofiisii ta'a malee kan mallas natti dhaamen hojjedhaa. Eengadde muktaar gadi ba'ee humna tokkoyyuu hin qabu yoo isatti barreesse ta'e ani kanuma natti dabarsee hin hojjedhaa. Abbaan duulaa akkasi kumaan akkasi warri Itoophiyaa warri Oromiyaa bulchan hundumti isaanii warra tolfame jechuudha. Hojii eeggatu. Ofiisii ta'aniitu hojii eeggatu. Namni amma ni dawwalee isaanitti mutti eeggatu. Bilisummaa itti waa hojjetan sana hin qaban jechuudha. Kanaaf sanarra guddachuu dadhabani. Ammallee ofiisii mootummaa qabatanii waan ta'anii nama eeggatan fasitti fakkaatan. Waamuma sammaa kana. Eengada dhiyoo kananii holideedhaaf biyya Eeshiyaa tokko dhaqee tasfaaye. Biyyi kun arba yaabbatanii adeemu. Arba guddaa sana ni beektaa? Arba kana ennaa irraa bu'an maal godhani? Funyoo beektaa? Aada jedhanii afaan gara baatti. Funyoo kana miila isaarra buusanii mukatti si hidhani. Waa tokko godhani. Miiluma isaarra buusanii dhiisanii sobu. Maali jennaani akka hidhame beekaa jedhan. Hin hidhamne kuba qabaatuma. Maaf hin deemu naan gaafa leenjifamu sibiila miila isaatti dhiiksinee ajjeefnee akka inni adeemuu hin dandeenye goonee waan godheef madaa sanatti itti dhaga'ama. Kanaaf ennaan finyoo irra buufnu hidhameera jedhee guyyaa guutuu dhaabatama dhumnee finyoo sanarraa fuunutti naan jedhe. Obbidiyoon waan akkas ta'e natti fakkaata. Ammallee isuma gaafasi akka waan finyoon sun irra jirutti of yaada. Bilisummaadhaan uummata Oromoodhaaf fakkeenyaaf waa'ee Finfinnee irratti, waa'ee daangaa irratti, waa'ee afaanii irratti kan inni gadi ba'ee bilisummaadhaan Oromoodhaaf dubbatu nagartu. Maaliif finyoo sana finyoo inni ittiin dhalate sanatti irra jira. Suur qalbiin rakkisaadha tasfaaye waraana jiran keessa waraanni hamaan lafa kanarra jiru jedha. Barreessaan international relationii tokko waraanni hamaan lafa kanarra jiru waraana suur qalbiiti kan sammuuti. Amni kun waraana sana waan waraanameeti. Ammalleetu aangoo ofirraa qabu akka waan finyoon miila isaarra jiruutti ilaalaa jira jechaadha. Innilleen finyoo kana finyoon kun hin hidhamne jedhee namni itti himuu barbaada isallee. Uummata Oromoo keessaa yoo dhufan. Kanaaf booldi kan ta'e fudhachuu dadhaba Obbidiyoo yeroo hundumaa. Lammaffaa immoo maali inni rakkoon Obbidiyoodha.
kan inni irraa guddachuu dadhabeef arrallee mootummaa qabu kan inni guddachuu dadhabeef agarte hoggana OPDO keessa sagalee guddaa kan qabani yookaan makamoo yookaan afaan yookaan Oromoo kee dhalatanii afaan Oromoo kan beekan dantaa Oromoodhaa murannoo warra hin qabnetu keessa jira. Kan uummanni Oromoo agarte dhugaama qulqulluudhaan itti jira jechaadha. Kana sodaachuun qabu. Agarte afaan keenya bulbula haasa'u aadaa keenya bulbula isaa beeku garuu dantaa keenya dhaabbatoo mini keessi isaanii uummata Oromoof hin jiru. Kana agarreerra. Amma pirezidaantii ta'utti illee yeroo isaan gaggeeffamanii ture jechaadha. Kun eegamuu kuni kanallee uummanni Oromoo baruutti jira. Maaliif finyoo kan akka isaan ofirraa fuudhuu dadhaban? Lama jedhe. Sadeeffaadhaaf sadhumaa fi himee sadeeffaan inni dhumaammoo OPDO'n amma inni hooggansa jijjiiramaa keessa jira jedhu kuni ofiisaaf iyyuu rakkina keessa jira. Gama tokkoon Itoophiyaan na harkatti kufti jedhee yaadda. Itoophiyaan na harkatti baddii ani seenaa keessatti itti gaafatama jedhee waan yaadda'uu fi waan Oromoo kana kagadii godha. Ajandaan Oromoo isaaf yeroo hundumaa sekondarii. Ajandaan Oromoo isaaf jalqabaa miti. Itoophiyaa kan inni amma kan isaan gadi ba'anii dhufanii waanuma Itoophiyaan itti maniif kun bara. Oromoo necessarily Oromoo jibbanii mini. Sodaa qabu jechaadha. Itoophiyaan nu harkatti baddii Itoophiyaa kanaaf responsibility qabna jedhanii waan yaadaniif jechaadha. Kanaaf waan Oromoo kana lammeeffaa godha. Sadarkaa lammeeffaatti gadi ishee ramadu jechaadha. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo kana adda baasee beekuutti jira. Dhimmoota OPDO sochoosuu dadhaban tokko dhalata isaa. Dhalatumti isaa isan sochoosu. Hidhaa keessa jira. Hidhaadhaan dhalateen tolfame. Kanaaf ammaa yoonaallee sun qalbiin isaa rakkataadha. Lammaffaa immoo hoogganichisa keessa kan jiru sadarkaa adda addaatti hoogganarra kan jiru afaan Oromoo dubbatu malee dhimma Oromoof dantaa Oromoof quuqamaa miti. Dhugaadha kun. Sadaffaa immoo hooggansi amma ofiifuu yaaddoo qaba yaa. Itoophiyaan na harkatti kuftii ani seenaa keessatti tufamuuf hin deemaa. Kanaaf dhimma Oromoo kana sekondariin godha dhimma Itoophiyaa irra baasee raasaa kan jedhuuf kan. Kanaaf maaltu ta'aa jira amma kana? Waanis baay'ee si gaddisiisu. Oromoon yeroo inni itti aara galfachuu qabu, yeroo inni hafuura itti baafachuu qabutti amma yeroo ammaa kana kaleessa isa kaleessaa kana. Dhiya Wallaggaatti nama sagalee tokkotti fixe waraanni isaa hin qabu jechaadha. Humni jijjiiramaa kuni inumaayyuu yoo Oromoo adabatee hin dubbatu. Kun saba kana garamitti geessaa inni jedhu waan na yaaddessa. Biyya kana garamitti geessaa inni jedhu waan na yaaddessa. Fakkeenya kan biraasii fi immoo utuu hin fixiin dura ani warra Gumuzi amma lola Gumuz jangada teessan. Ji'oogiraafikaalii ani warra Gumuz kana bakka isaan jiraatan aadaa isaanii akka isaan itti jiraatan nan beeka jechaadha. Maaliif ani sulula Abbayyaa keessatti dhaladhe. Sulula Abbayyaa keessa immoo warri amma Gumuz jedhaman kun achi jiraatu. Inumaayyuu gama Oromootti of waamu quba qabaatu jedhu. Oromoo gosa Oromootti of waamu. Nama 500 oli ta'u ka Oromootti hidhata qabu. Humni hin beekamne iddoo tokkotti fixee gaafatama tokko malee jiraata. Kun maal agarsiisa? Agartee biyyicha keessa sirni dhibuusaa kan jedhu dhibuusaa OPDO'n agartee mootummaan harka jira jedha malee hojiin mootummaa inni guddaan biyyaaf saba eegu hojii sana eeguu irratti yaaddoo guddaa dadhabinsa guddaa qabaachuu isaa agarsiisa. Kanaaf waan nu dubbannuuf sirni akka inni eegamuuf waan nu dubbannuuf warri amma Finfinnee jiran kun akka isaan jabaataniif waan nu dubbannuuf namoonni nagaadhaan baanee akka isaan galaniif biyyi keenya akka inni nagaa qabaatuuf isa kana gochuu hin dandeessu yoo ta'e mala ittiin political settlement jiraatu mala dha'uudha. Akkamitti humnoota ol danqaa jiran kana gama agartee hiikoo siyaasaatti fiduu hin danda'a kan jedhu. Amma biyyi suni marqaa guddaa keessa jira jedhee yaada. Baay'ee galatoomne Obbo Kumsaa yeroo nurkaa dhiibe nu gaanatti fakkaata nagaan nu jiraadhu yaada keetiifis yeroo keetiifis galatoomii tarii dhimma biraatiin immoo yeroo biraa walitti deebinutti ammaa fi nagaatti siin jedha nagaa ta'e.
Ayastori. Akarana basara kilo. Dembel şuara bu ambasader bole mikelen. Eskamare karan. Karan eskamare. Ore miket bu ambasader diye bole mikelen. ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ናዝሪት አዳማ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ሸገር አዲስ አበባ ስሙ ፍንፍኔ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው አዲስ ለኦሮሚያ መሃልም ብርቱ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው እውነተኛ ስሙን የቀየረው ማን ነው ነው ረሼም ነው ፊት ሁሩፈ ቦምቢ ዛሬ ጃል ሜዳ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ያውም 6 ኪሎ ጨፌ አራራ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው አሁን ያለው ሳር ቤት ጥንት ጨልጨሊ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው በድሮ ስማቸው ቢጠሩስ ምንድነው ምንሼ ነው ረሼም ነው አዳሚ ሩፋኤል ዶቢ ቀጠኔ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ቤተል ቦኬ ነበር ቀርሳ ካሳንቺስ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው በእርግጥ ካራ ቆሬ ፊት ከራ ቆሬ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው የአብርብር ሰጎሮ ዛሬ ፒያሳ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው የአፍሪካ መዲና ቆንጆ ፍንፍኔ ሀገሬ አረንጓዴ ለምለም ምድር ስሙ ተቀየረ ኑዛባ ቢሌራ ዳሌ መቃ ዶርዶር ቱሬ ኦሶ አባን ብያ ጅሩ ኬሱማን ጅጅሬ በገዳ ስርዓት ተመርቶ ሺህ ዓመት የኖረ ኦሮሞ ሁሌም ፍቅር ነው ጅበን በብሉ ማሬ ፍንፍኔን ሀንዱር ኦሮሚያ ዳቺ ኦሮሞቲ isin nutti galtan bara nutabba biyyati finne dur bulchaa turani irruman maqaasiif dhawa saani ajilan doyyo birbirsaa fi mana gullalle tufaamunaan taffeetu lama jirsaan boole gagaraddoon beechoo akalee jaataniin kolfe sora loomeen boole bulbula bulbula Bole agar mangar bole 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 Minishe no 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 Arashem no Kasan chula bula kasan Medaro yertena gurdisho larbu no Minishe no Arashem no Ile maletas ko kalum kalitti no Minishe no Arashem no Bakani salafto yezafo chusim no Minishe no Arashem no Innam chafe muda ahun lidata no Minishe no Arashem no Agam samarkato hora filowa no Kasan chula bula Minishe no Arashem no Yahur farare autobus tara no Minishe no Arashem no 4 kilo safar tint dalatti no Basara kilo. Minishe no Arashem no የነበር
አሁን ግን ጨርቆስ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው መጫፈያነኒ ሜክሲኮ ሰየም ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ባሮ ኩርማም አሁን ጥቁር አንበሳ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ይህ አሸዋ ሜዳ ድሬ ጭራቻ ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው ጥንቱ ለገሃር ዛሬ ለገሃር ነው ምንሼ ነው ረሼም ነው እንና የዋህ ወገኔ እንግዳ አክባሪ ጅልና ሞኝ አይደለንም ዋይ ኬኛ በሪ ኑቲ ሆርቴ ሀዩፍ ጎታች ወረባ ቀቤኛ ኢትዮጵያፍ ሚቲ አፍሪካ አዱኛፍ ኒጌኛ ጃላላፍ ከባቸ ሰቤ ወጅን እንጅራና ኢሰሞኑ ቱፈቱፍስ ሆሪቻ ሳቤክና ስንቱን ብሔር አቅፈን ኖረን ፍረዱ በሞቴ ዘረኛ ናችሁ የምልም በጣም ተሳሳቴ